Hai sama ada kafuni kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota obseen boo jalatti argamtanii akkam jirtu nagaa keessanii ana buleettiin keessanii manan jiru safaraan jirutti nagaa guutuun qaba isin nagaa kiyya baay'isee immoo nagaa keessan isinii faa baay'isuun isiniin jedha akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata waaqayyo har'a murteeffadhee isin faana misaa dalaguudhaaf dhufee jiraan isiniin jedha. Kursi kaasee dalaga jedheen ture garuu hojiin hojjedhu guutuusaa yaani mana kiyya keessatti waan hojjedhu hunda isaa isin agarsiisa jedhee yaadee ture garuu naaf hin taane jechuudha. Maaliif yoo jettanii bokkaatu roobaa jira. Bokkaan baay'ee roobaa jira yaani kursi hojjedhee yaani xumurameera yaani bakka kanaaf immoo viidiyoo kana hordofuudhaan dursaa like share subscribe gochuudhaan na bukkee dhaabbadha yoo isinitti tolee na jajjabeessaan isiniin jedha. Ammayyuu bokkaan baay'ee roobaa jira. Waliin misaagashina walii watii wanna waliin nyaanna asumaan immoo bokkaan baay'ee waan roobaa jiruufi yaani wantoota tokko ofirratti daddaballeetu kaanaa jechuudha gara qophii nyaata dalaguutti sa'aatiin deemee jira yaani muka qabee yaada isiniin jedha. Innaa akkasii warreen immoo viidiyoo kiyyaa jaalattanii like share subscribe gochuudhaan Namoota dhaabbadhaan isin jedha waan furdaa gateetti kiyya irratti dabalu malee baay'ee roobaa jiraan isin jedha. Meebii roobaafu sagaleen kiyya nagaamuu hin beeku isiniin jedha. Let's go. Waliin hojjannaa jechuudha. Qawaa jaakeetti gammadha. Innaa akkasii isiniin jedha. Hordoftoota kiyya maal jettu kanarratti nyaata kiyya dhaaboodaadhaani roobuu jalqabee yaani iddoon hojjetatu beekaan isiniin jedha. Wajjumaan man haati qoshii yaani viidiyoon hin dheerata waan ta'eef xiqqoon isin agarsiisa. Isiniin jedha amma xiqqooshii mana waliin irraa inni gadi kutaa kana akkasiin isiniin jedha mana gaa beektu isinu Itoophiyaan beektu Itoophiyaan beektu yaani akka keenyatti miti akka kawarraas Nabi, akka sini jedha hordoftoota kiyyaa yaani mana waliin irra hariiraan xumuresi walitti deebina kana kan kiyyamu kanaadha maaliif fedheeraa sana dhaabatanii haruun hin jiru guuttanii haruutu malee dhaabatanii haruun hin jiru isiniin jedha asumaan yaani iddoo kun isinitti mul'atu garuu yaani haraan jira jechuudha. Ini galai ada. Tuan daim itu kau sila kawa deh, nak kabir ada. Ya ni kapu bisa betul. Kamu, esa betul. Sini juga. Apa sih? Bak air video usahawan itu video macam ni nak sisa. Yani hari itu mula boleh video nasi. Kursi gaarii qabaadha. Hordoftoota kabajamtoota obseen boo mana kiyyaa faataa godhee adda addeen isiniin jedha amma immoo sumaanii gara kam deemna seetanii yaani mul'atu baay'ee saagatoo namni kaameraa namaa qabu jiraate dhugaasaa walitti himnaayyoo amma immoo mi'a dhidhaa walumaan mi'a dhidhaa walumaan bakka yaani hojii kiyya guutuu har'a akka inni Itoophiyaas na agarsiisanidha jechuudha. Ton nama kaameraa naa qaba argadhe baay'ee natti tola ture iyyuu garuu maa gochuu hin dandeenye yaani hedduudhaan maanii deemneetu mi'a dhidhaa jechuudha. Mi'a dhidhee deebinee yaani waxiiwwannaa jechuudha. Yaani achumaan Udah tolchina jechuudha bakka akkasiidhaan isiniin jedha. Hojiin keenya har'a akkasii yaani yoo nagimaash isaa xumuramee yugaa bokkaatu roobeen isiniin jedha. Hin akkas fataa goonee asaddaanee sirraa mana isiniin jedha. Bakka ammasumaan mi'a dhiqee dhufee yaani waxii waliin dalannaa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa mi'a kiyya dhiqee xumuree dhufee ammoo walumaan dinnicha sona walumaan wadnaa yaani sa'aatiin deemee jira garuu gaama gochuu hin danda'uun isiniin jedha. Sa'aatiin yoo deemeyyuu yaani sababa bukkaatiif waan ta'eef
Nama gochuu hin danda'uun isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Kanaafi amma immoo bakka wajjiniin dinnicha sonnaa kalaas wajjiniin son deebinee wajjimaan baako wajjimaan wadha akkasiin isiniin jedha. Maal jettu migaa jireenya biyya keessanii yaadadhaa xiqqoo xiqqooshii as keessa naqachuu fa'ii saafaa keessa naqachuu mi'a dhiqanii minaamini amma immoo dinnicha laannee walitti deebinaa isiniin jedha. Hordoftoota kiyya dhiifama wantiidha naa qabuu dide asitti botaan sanaa ta'uu dide kun egaa nanazzaraa na ibsaan nanazzarti maaliif akka ta'e hin beekuun isiniin jedha. Amma kunoo dinnicha baqee koo dinnicha wadhaa isaanii nu deebinee Lesung gosaan hordofnaan isiniin jedha. Yaani hin beektu jedhee yaada warri mana kiraa keessa jiraatanii beektanii manni xabbaabiidha. Yaanee akkasiin isiniin jedha. Amma kaarootii walmaan kukkunnee halicaamu wannaa jechuudha. Kaarootii walmaan kukkunnaa walmaan wannaa walmaan nyaannaan isiniin jedha. Sagalee kiyyoo gadi bu'aa ta'e doonnoon beeku. Botaa toon qabu kun botaa irra naaf taa'u didee miini na rakkisaa jiran isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa baqqaame wajjumaan hojjanna. Obboleettaan kiyyaa amma immoo maal goona seetanii kotota mana keessaa gaamsoori. Yaani maa gochuun hin danda'amu. Akkasiin isiniin jedha. Kun maqaa isaan beektu ta'e maal jedhama beektan? Yaadattanii natti himtu jechuudha. Waan irraa hojjetamu isaa jechuudha. Akkasii haadha hojii baay'ee qaba garuu biiziin ta'ee jira. Maaliif akka ta'e hin beeku. Guyyaan immoo kaachaa jirti. Yaani akkasiidhaan isiniin jedha dhugaa. Isa namni namaaf meeshaa qaba garuu yaani botaan isaan mijatu kaanii hojjechuu malee. Itoo namni namaaf qabu jiraate baay'ee namatti tola ture. Kun immoo adde hirdiidha. Obbo hirdiitti daballee jechuudha. Obbo hirdiitti daballee nanazara kanaaf akkanatti nu jedhe yaa jamaa maaliif akka ta'e hin beeku. Nanazara nana baay'ee wanti ta'uun isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa yookiin kan akkana ta'aa jiran isiniin jedha dhugaa dubbachuuf. Gugguufuun kun yaani xiqqooshee namatti ulfaatti dhugaa rabbii dubbachuu fi yeroo hin jedhu immoo hojii malee jiraachuun hin danda'amu. Kanaafi akkas goggochaa jirraan isiniin jedha. Innaan itti naqu isiniin agarsiisne wantiin kiyya akkas ittiin bishaatee jira jechuudha kaarotiin. Kaarotiin kiyya akkas bishaatee jira kun immoo kan diimaate jechuudha. Yaani misiras waxuuf hin jiraan isiniin jedha. Eekina misirri kiyyas jira. Yoo Ana qochoon isa sira miicamee cidditti jedhee jechuudha. Asii yaani egaa too nama nuu qaba arganneessa asii immoo misiran funaanaan isiniin jedha. Garuu viidiyoon kun waan dheeratuu fi addaan hin kuta. Yaani kutaa lammaffaa isaa faanatti fuuna malee hojii guyyaa guutuu hojjetamu yoo wanti ta'ame baay'ee ulfaata baay'een isiniin jira dhugaa. Ammoo Misiran funaanaa jechuudha. Misira funaanaan jedhu sa'aatiin isaa yaani dhuguun qaqqabdaaf seenaan jechuu dandeessuun isiniin jedhaan an qaqqaba jedhee abdiin qaba. Akkasiidhaan isiniin jedhaan nyaattu moo nyaattanii yeroo nan hojjedhu jechuudha. Maal isin taa fakkaatu like share subscribe godhaa dhugaan jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasiidha. Na waxiisa kan waxumoo yaani yeroo argachuu dhiisuu danda'a. Yommuu bakka tasaa yeroo muddeen tolchuusini waraabeen alatti yeroon waxiisa kana waxu biizii ta'uu kiyya waan hafuu miti. Too namni na waraabu jiraate illee wanti natti tola ture.
garuu namoonni waan hin jirreefi kabbaadiidhaan isiniin jedhaa. Ogaa dubbachuuf yaani hojiin haadha hojjedhu baay'ee tureeyyuu keessaa muraasa isin agarsiise. Bakka isin gaa jedhee yaada kanuma viidiyoon kana yoo isinitti tole like, share, subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa na bukkee dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisuu isiniin jedhaa. Shaaloom. Garuu viidiyoo kana keessatti wanta isinitti hin tolle yoo jiraate koomentii jalatti naa kaa'aa isiniin jedhaa. Yaani waan namatti tolle tokko dalaguu mannaa natti hafuunaa wayyaan isiniin jedhaa. Koomentii jalatti naaf barreessaa isiniin jedhaa. Turtii gaarii qabaadhaa. Eebbifamaa dachaa waan like gootanii waan share gootanii fi isiniin jedha. Sagaleen kiyya baay'ee gadi bu'aadha. I don't know maaliif akka ta'e naa galaan jiru. Yoo sagaleen kiyya isinitti dhaga'ameen jedhaa. Yoo inni maybe nabdeen tushuu walitti deebinaa viidiyoo biraatiin jechuudha. Kanaaf turtii gaarii qabaadhaan isiniin jedha.